Somaliland fi Itoophiyaan waliigaltee Itoophiyaan galaana kargatti taasisu erga mallatteessanii bubbullee jira. Garuu Itoophiyaan yoom buufata doonii kana kargattuu fi haal kamiin akka kireeffattuu ifaa miti. Kan qulqulleessuu fi BBC'n ministeera jaalaa naannoo Somaliland Dr. Isa Qayyid dubbifte. Itoophiyaarraa wanti eegaa jirru waan waggoota 33 darbaniif barbaadaa turre. Innis beekamtii argachuu, dinagdee, nageenya, barnoota, fayyaa. Kun hundi waliigaltee kana keessatti hammatameera. Beekamtiin aantummaa keenya waan ta'eef karaan isaan galaanatti argatan kana qofa. Itoophiyaan Somaliland akka mootummaa walaabat beekamtii kenniteellee uma jijjiiruu hin danda'u. Sababni isaa Somaliland waggoota 30 olii fi sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuu fi duul taasisaa turte. Garuu sun hin arganne. Kanaafuu beekamtii Itoophiyaa barbaaduun faayidamaan akka qabuu fi hiree Somaliland irratti dhiibbaa kamii qabaataa kan jedhe irratti akkan jedha. Itoophiyaan nuufis ta'e Afrikaaf addunyaaf biyya baay'ee barbaachistuudha. Duudhaa baay'ee qabdi. Itoophiyaan karaa gamtaa Afrikaa, liigota Arabaaf gamtaa Awurooppaallee nu waliin duula waan gootuuf beekamtii kennuun ishee waan baay'ee jijjiira. Haa ta'u malee Itoophiyaan miseensa gamtaa Awurooppaa yookiin liigota Arabaa miti. Akkasumas gamtaa Afrikaaf Soomaaliyaaleen dhimmi kuniin gamtaa Afrikaan akka mari'atamu akka barbaaddu dubbattee jirti. Biyyoonni Afrikaa kaan daangaa bibbiraa jijjiiruu fi tokkummaan waliigaluun hin danda'ama akka jedhe irratti akkan jedha. Somaliland lafa Soomaaliyaa kaan irraa adda taatee turte. Kanaaf wanti Soomaaliyaan gootu tasumaan nu hin tuqu. Akkuma biyyoota afaan Somaalee dubbatan biroo kan akka Jibuutii, Itoophiyaa fi biyyoota biroo qabnutti Soomaaliyaa akka biyya ollaa qabaachuu barbaanna. Soomaaliyaan ammallee Somaliland akka qaama naannoo isiitti ilaalte. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland mallatteessaniin booda pireezidentichi dabalatee hooggantoonni isaanii abba biyyummaa biyya isaanii kabachiisuu fi tarkaanfii seeraa fudhatan dhaadatan. Kan Somaliland akka jidduu seentummaatti ilaalte. Soomaaliyaan dhimma kan keessa akka haftu hawwite. Garuu kun wal dhabdee fiduu danda'a sodaan jedhuu jira. Somaaliyaan biyyoota biroo kan akka Somaliland gidduu seenuu dhiistee dursitee Somaaliyaa kunuunsuu qabdi. Ejjennoo keenya gidduu seenuuf aangoo seeraa tokko illee hin qabdu. Dhimmichi ammaa fi walxaaxa fakkaata. Garuu ees ga'uu danda'a. BBC'n ogeessanicha akka ta'ee fi Daayirektarii dhaabbata nagaa addunyaa Alex Dewal dubbise. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has been saying for some months that Ethiopia. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf mirga qabdii jechuun galaana kana akka argattu ji'oota muraasaaf dubbataa turan. Yoo karaa dippiloomasii gochuu hin dandeenye humnaan. Namni hunduu Eertiraa waliin wal dhibdee uumamuu malu eegaa ture. Sababni isaa buufata doonii durii Zeeyilaa kan bara giddu galeessaa keessa Itoophiyaan itti fayyadamaa turteef fedhii qabaachuu akka danda'u agarsiisni tokko waan tureefi. Buufatni doonii Zeeyilaa Somaliland keessa waan jiruuf karaan inni fudhate sanuma. Garuu tarkaanfiin kun waan nama ajaa'ibu ta'ee dhufe. Abiy humnaan osoo hin fayyadamin karaa nagaa waan argateef kan akka injifannoo dippiloomaasii ta'ee labsaa jira. Haa ta'u malee maalummaa dippiloomaasii fi hariiroo Itoophiyaa biyyoota ollaa ishee Soomaaliyaa, Jibuutii fi Eertiraa waliin qabduuf waliigalteen kun maal akka ta'e ammayyuu yaaddoo guddaa uumaa jira. Soomaaliyaan waliigalteen kun fudhatama hin qabne ifaatti ibsiti. Masriin dhimkan irratti Soomaaliyaa deeggaraa jetti. Alex miirollaan kan qaban akkanaan ibsa. The other neighbors have been worried for some time about Ethiopia becoming. Biyyoonni ollaa kan akka Itoophiyaan tilmaamamuu hin dandeenye ta'uu isheef yeroo dheeraaf yaaddoo keessa turan. Jechi naannicha keessatti dubbatamu Itoophiyaan humnaan lafa babal'ifachaa jirti kan jedhudha. Akkasumas mootummoonni Itoophiyaa duraanii hariiroo Somaaliland waliin qaban keessatti yeroo hunda kan godhan biyyoonni naannichaa kaan keessattuu Jibuutiif Soomaaliyaa akka beekan mirkaneessuu ture. Yeroo kana isaan ajaa'ibsiifateera. Akkasumas mootummaan Soomaaliyaa beekamtii qabu kun fudhatama hin qabu jedha. Soomaaliyaa keessatti sabboonummaa kaase. Gareen hidhattoota Al-Shabaab jalqaba ka dubbatan kun ilaalcha isaan qabaachaa turan ka Itoophiyaan humna babal'ifachuu lafaa Soomaaliyaa dhuunfachuu barbaaddu ta'uu ishee mirkaneessee jira. Pireezidantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud yaada sana hordofaa kan jiru yoo ta'u, uummata Somaalee naannoo sana jiraatan hiriirsuuf abdii qaba. Revived notion of a greater Somalia. Namoonni hedduun Soomaaliyaan Soomalilaandii tangoo isii mirkaneessuu fi mal waraanaa fudhachuu dandeettii jedhanii gaafachaa turan. Alex akkan jedha. I think in the short term it's very unlikely that Somalia. Yeroo gabaabaa keessatti Soomaaliyaan tarkaanfii waraanaa fudhachuun ishee baay'ee xiqqaadha jedheen yaada.
Daangaa Puuntlaandii fi Somaalilaand irratti bara darbe bakka Laas Anood jedhamutti walitti bu'iinsi waraanaa mootummaa Somaaliyaa fi Somaalilaand gaggeeffamee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed jala jiru humna waraanaa olaanaa waan qabuuf deebi'ee hidhataa waan jiruuf akkasumas haala amalaa hin hubatamne waan qabuuf wal dhibdeen kun haaromfamuuf carraa bal'aan jira. Ministeerri Ajaalaa Somaalilaand biyyattiin walaabummaa argachuu fi beekamtiin Itoophiyaa carraaqee isaanii akka gargaartu dubbata. Alex kan irratti akkan jedha. The key here is the United Arab Emirates, and this has Abu Dhabi's fingerprints. Dhimma kana duuba United Arab Emirates akka jirtu ifadha. Isaan Abiy Ahmediin baay'ee cimsanii deeggaru. Somaalilaandii fi buufata doonii isheef fedhii guddaa kan qaban yoo ta'u, dippiloomasii naannoo baay'ee cimaa ta'e kan seeraa fi qajeelfama gamtaa Afrikaa keessatti hin kabajamne qabu. Kanaafuu UAE'n biyya itti aanee deeggartu ta'uu dandeessi jechuun ni danda'ama. Garuu sun dirqamatti deeggarsa waloo kaasuu hin danda'u. Inaaffaaf dorgommii naannoo daran bobeessuu danda'a. Sababni isaas Saawudii Arabiyaa, Qaxaarii fi biyyoonni biroo sochii UAE'n gaanfa Afrikaa, galaana diimaa fi naannoo galoo Edan irratti taasisaa jirtu yaaddoon ilaalaa jiru.